Waamicha guyyaa waboo fi ammajjii tokkoo sababeeffachuudhaan yooyyaa kabajamtoota hirmaattota ilmaan Oromoo jaallan haadholii fi abbootii akkasumas obboloota Oromoo addunyaa guutuu jirtan hundaaf yooyyaa jennaan. Har'a waamicha kabajaa guddatti jirra. Kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokkoo kan bara kana gaafa amajjii 17 2026 karaa Zoom gamtaa Iskaandiiviyaa jalatti kabajamaa jiru. Kabajni kun qindaa'eeram maqaa qabsaa'ota gameeyyii gurmuu ayyaantuu daagaa, gurmuu burreessoo boruu biyya Deenmaarkii fi gurmuu aabaa waboo biyya Siwiidiniiti. Akkasumas afooshaalee Booranaa Bareentoo ifaa bilisummaa hawaasa Oromoo biyya Siwiidin waldaa hawaasa Oromoo Harargee fi miseensonni aabaa waboo biyya alaa hundi akka walitti dhiyaatanii kabaja kana harka wal qabannee kabajnuuf afeeramtanii jirtu. Guyyaan waboo guyyaa seenaa, guyyaa wareegama qaalii, guyyaa gootummaa ilmaan Oromooti. Guyyaa itti bilisummaa fi walabummaa hawwinu, tokkummaa keenya itti yaadannudha. Keessummoota kabajaa keenya kana nu waliin jiranis kabajaan isin beeksifna. Dr. Tsaggaayee Araarsaa, Jaal Dhugoomsaa Dhugaasaa, Jaal Karoorsaa Bosonaa, Profeesar Maakuuriyaa Bulchaa, Jaal Jamaal Miidhagaa, Jaal Harmee Oromoo, Jaal Nabiilaa, Artist Faatee Alliyyaa, Jaal Ikraam Ahmadii fi kanneen biroo. Argama keessan, hirmaannaa keessanii fi sagalee keessan kabaja kanaaf galata guddaa qabama. Kabajni waboo kabaja Oromooti, tokkummaan humna. Bilisummaanii fi walabummaan galma keessa. Injifannoon uummata Oromoo waboon hawaaru koree qindeessituu gamtaa Iskaandiiviyaa. Gafaroro, yaa waboo, gafaroro, siitu bana Oromoo.